السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوت تافير دفتو تكين ما كجرتنو تنكين ربي سنين راجرات سنين جتشا سكنتا جيرا ما في رمضان جدو الرس كبني ولتدي بنيجرا هنگت أمور سكنتا كينياتي نولين تران لام سكين جتا الرا سكنتا كان كيستي كانوا تكبني دفنين سكنتا جيرا ما كيست مستويات التغيير بلنتا جيرا ما إيس جيرو نبرباتش سا كان جدو ولين الله قبتي جاء إن شاء الله تعالى جواب سني أسكي ستي ولين كافنا توكو جيرتي توكو ريشون إنتو إذا كان درستي مو إذا كان جيران السيدة مو هندن دو جورو عندنا والكبتي ديما توكو برافنان جيرامني علمنا ما بربادوس بكا توكو جو هندن دو ونيتي أكلون فاكي تفيدم توسي توكو كيسا في قوتو صار أديجا جورو كناف التقدم مستحيل بدون تغيير واني بيكمو قبو قروما جچون يوكين غديني فودرت ديمون وان غاري تو كورغهون وما فدي وان هاراتو كورغچوداف اسو جيرمني هنجره دفو هندنداو كاناب جيرمنچ كان توایچو قمنا سرتي موقو بچيسنا كان جدو غافي دوان تيف بكا كان اتتيفنه الى وان كان غافو هبنه وانت سنرت هجچو دندينيا وري اوف جيرو وريو كان سمو ساني جيرو دنديني warri beekumsaan sammuu isaanii guddisuu hin dandeenye wanta tokko jijjiiruu hin danda'an. Yeroo baay'ee warri addunyaa kana jijjiiru namoota muraasa. Sababni isaa namoonni hundi mataa isaanii hojjechiisuu jechuudha. Maal jedhan aalimni tokko Rabbiin gaafa namni sammuu isaa kanarraa gaafatamu Rabbi bira nan jiraachisinii. Tokko leenci jedhan gaafa du'u yookiin kiyyoo keessatti qabamee yookaan hillima keessa galee gaafa qabamee asii achi tattaafatee gamana utaalu san dandeettii isaadhaa hubataa jiru. Maaliif jennaan humna kana hunda osoo qabu ijoolleen isa si ari'attee namni isa si karaa waan hunda beela'aa ture kan jedhu itti dhagahama. Ilmi namaatis gaafa inni guyyaa qiyaamaa gaafatamu jedhe dandeettii Rabbiin kenneef aqlii Rabbiin kenneef kana hundarraa ittiin fayyadaminiin gaafa dhaqe fuuldura Rabbiitti gaafatamu Rabbi bira nan jiraachisinii. Akkasuma ilmi namaa kun akka jiruun dandeettii fi beekumsa aqlii Rabbiin kenneef kana hunda isaadhaa biyyeedhumatti haraa jira. Namni fayyadamu namoota muraasa jiran. Sabab kanaaf namoota muraasa qofatu addunyaa kana jijjiira. Irra baay'een namaadha sammuu isaan hojjechiisu. Warri sammuu isaanii hin hojjechiisne immoo addunyaa kana keessatti jijjiirama tokko fiduu hin danda'anii jechuudha. Jijjiirama kan nuti barbaannu, wanti nuti jijjiiruu barbaannu wantoota jaha jiran. Tokkoffaa المستوى بيئتك نانو كي جيرتا نانو يرو جنو ماتي تو دندا هريوتا كينيا قبينيو نتي هورانو اينيوم مادا اكاتا تمنا كيستين جرانو اكاتا اوفي كينيا على تين جرانو ونين كون وانا نو كي ترجرو كان هوندا سادا وني والقبتو جيرما نانو تي ججو جيرما نانو كان ديرقما نمتي نامي توكو akka dirqamaatti fudhata naannoo isaa keessa jiru kanatti yeroo waa baratu naannoo isaa jijjiiruu barbaada of jijjiiruu barbaada maatii isaa jijjiiruu barbaada yeroo qabeenyallee horati naannoo kanarratti invest gochuu yaalaa jechuudha maaliif bakka guddaan jalqaba ilma namaadhaa yaachisu lubbuu isaarraa ka'ee mana isaatii ollaa isaatii biyya isaatii jechuudha kanarratti jijjiiruu barbaachisa inni lammaffaan gaafa wannoota kana sirreeffattee mustawaa sulukiyyaati haala deemsa keetiidha jechuudha akkaataa itti jireenya kee amalaati qabdu amalati sirraa mul'atu namarratti akkamitti nama wajjiniin jiraattaa akkamitti immoo musiibaa yoo sitti dhufe yookaan wanni gaariin tokko yoo sitti dhufe wantoota kana akkamitti akkasimattu waan kana jijjiiruutu barbaachisaa jechuudha yookaan gaafa yeroo hundaati nama aaru taate yookaan gaafa balaan dhufe nama dhobsini yoo taate gaafa kana ni argate nama baxaraanu yookaan quufu yoo taate wannoonni kun haala jijjiiramuu sirraa barbaachisu inni sadaffaan dandeettii ofiiti dandeettii maaliin qabaa maaliin dhabee maaliin hojjechuuf barbaada wantoota kana irratti xiyyeeffataniiti kan jijjiiramuun namarraa barbaachisu irra guddaan jijjiiramni bakki inni irra qubatu kanneeni eega biyya kee jijjiirtee deemsa kee jijjiirrattee booda dandeettii keeti ogummaa maalii qabda maal hojjechuu dandeessa akka dhuunfaa keetiitti kanas hojjechuu hin danda'a kanas hojjechuu hin danda'a rabbiin dandeettii sii kenne wantoota hojjechuu dandeessu hunda isaadha ogummaa horachuu danda'uudha jechuudha wantoota qabdu fooyyessuu wantoota hin qabne horachuu kanarratti hojjechuudha gaafa kana
gaafa dandeettii garagaraa ogummaa garagaraa qabaattee bakka barbaadde sana gahuu dandeessa. Tarkaanfiin tarkaanfattee fuulduratti sii deemuu danda'a jechuudha. Karaan ati deemtu ilaallattee deemta jalqaba mana keetii yeroo baatu. Inni afuraffaan mustawa al-qiyam wal mu'taqadaat waan itti amantu. Wanni ati ilaalchaaf qabdu wanni ati itti amantee wanni kun dhugaadha jettee itti amantee deemtu. Masalan namoota wantoota garagaraa jira addunyaa kana keessa. Warra loon gabbaruu jira, warra faltii gabbaruu jira, warra shayxaana gabbaruu jira, warra dhakaa gabbaruu jira, warra muka gabbaruu jira. Wantoota basa garagaraa waan ilmi namaatti hin fakkaanne yaadutu jira. Warraas ta'ee waa sadii jedhee rabbii tokkichaa waliin jedhu jira jechuudha. Kana hunda keessaa ati yaada kee ilaaltee yaada bilchaataa kan inna ad-diina 'inda Allahi al-Islaam gara amantiitti yoo dhufne amantii qulqulluu filatamaa rabbiin biraa dhufe islaamummaa qabachuu. Jireenya keessattis wantoota garagaraa jira waan ilmi namaadhaa kun akkanumatti uumee khuraafaata adda addaa uume tokko. Lammaffaa immoo ofumaa ofitti amanuu kana waan biyya kee keessa jiru kana waan godhamuu danda'uuf waan godhamuu hin dandeenye jedhee namni tartiibumaan lafa kaa'ee lafa uume kana wantoota ati qabdu kana jijjiirama. Yoo waan hin taane yaadaa jiraate yoo ofitti amantummaa dhabaatte ta'e yoo duraan waa godhuu hin dandeessu ta'e nan godhaa ofitti amanuun wantoota kana irratti jijjiiramuu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenya tokkoon isiniif kaasa. Yaadaa fi ilaalcha kee jijjiiruu wanni barbaachiseef nam lama as keessee yoo kaatee wanta tokko itti ibsitee mee waan kana ibsaa yoo jettee ni kenniteef ilaalchi jira kanaa garagara. Wanti jirti ibsan yookaan deebisan jira sii kennan akkuma qaamni jiraa wallabee nama lama ta'anitti yaada lama sii kennuu jechuudha. Kana jechuun ilaalcha irra dhaabbateeti. Waan isa keessa jiru sii kennaa jira malee wanta dhugaa wanta ati itti gaafattee yookaan waan sanaadhaatii miti jechuudha kan inni deebisu. Yeroo baay'ee waan isa keessa jiru dubbata namni waan ta'eef. Inni shanaffaan mustawaa hawiyyatik eenyummaa kee. Matalan saahibuddin eenyummaa isaadhaa maali? Eenyummaa akkamiitiin si beeka? Gandi kee eenyummaa akkamiitiin si beeka? Ati eenyummaa akkamiitiin of beekta? Eenyummaa hamaadha moo? Ebeluu hattuu siin jedhamoo? Ebeluu gantuu siin jedhamoo? Ebeluu saamtuu siin jedhamoo? Ebeluu gaarii kan amaanaa eeggatu, ebeluu gaarii kan dhugaa dubbatu, ebeluu kan ibaadaa eeggatu, kan yoo bira ka'an illee waan namaa biratti hin banne. Wantoota akkanaati. Mee bifa kamiin si ibsa namni? Yoo bifa hamaadhaan si ibsa ta'e waan kana jijjiiri. Yoo bifa gaariidhaan si ibsa ta'e namni si beeka ta'e wantoota sana kuufadhu dabaleetii fooyyeffadhu jechuudha. Inni ja'affaaf inni xumuraa wantoota itti hirkattu. Gandaa ati wajjin dhaabbattu, gareen ati wajjin dhaabbattu, garee kamilaata. Addunyaa kana keessa garee lama jira. Awliyaa shayxaanii wa awliyaa rahmaan. Garee rabbitti amanee rabbiif aalii jedhamee beekamutu jira. Garee shayxaanaatu jira. Garee kam keessa jirta laata? Garee kam keessatti hirmaatta? Garee kam keessatti ramadamta? Wantoota kana addaan baaftee beeytee fooyyeffachuu jijjiirrachuu sirraa barbaachisa. Bakka tokko asirratti wanni kaasuu barbaadu obboleessa kiyya namni tokko jijjiirama kana keessatti biyya isaa jijjiiree yoo rakkoo biyya isaa jijjiiruun itti ulfaate isa sadarkaa lammaffaatti tarkaanfachuu qaba. Inni sunis inni sadarkaa deemsa kee yoo hin jijjiiratin biyya kee jijjiiruu hin dandeessu. Yoo deemsi kee si jijjiiramuu didee ogummaa horattee ogummaa santu fala ta'ee deemsa si jijjiiruu danda'a. Ogummaa kana kan ittiin argachuu dandeessu eenyummaa kee jijjiirratteeti. Eenyummaa keessan fooyyeffattee innaan beekumsi sii dhufa. Namoota gariitu barnoota barachuudhaaf amalli isaadhaa akka hin baranne isa godhuu danda'a. Haalli jireenya ta'a akka inni itti jiraatu, akka inni itti namaa wajjin wal simatu, akka inni hin tarkaanfanne isa godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf gaafa biyya kee jijjiirtu naannoo kee jijjiirta. Gaafa naannoo kee jijjiirtu eenyummaa kee. Gaafa eenyummaa kee beekumsa kee, dandeettii kee, ogummaa kee waan itti amantu jijjiirtaa jechuudha. Kana hunda isaadhaa wal qabattee gaafa jijjiirtee jijjiiramni kee jijjiirama bu'a qabeessa, jijjiirama galma gahaa ta'uu danda'a. Warra jijjiiramni isaaniidhaa galma gahee rabbiin nu haa taasisu. Inshaallahu ta'ala sagantaa itti aanu keessatti jijjiiramaaf ramadaana kan jenne ramadaanni gabaa jijjiiramaati. Magaalaa jijjiirama keessaa bitatan. Magaalaa jijjiiramni wanni jedhamu keessatti argamu. Magaalaa gabaan khayrii keessatti argamu. Magaalaa haalli jijjiiramaa hundi keessatti wal gahee sanarraa inshaallahu ta'ala eenyutu akka jijjiiramuu qabu,
eenyuun jijjiiramnee akka barbaachisu akkamitti akka jijjiiramnu wantoota jijjiiramaaf immoo haala nu mijeessan ramadaana keessa jiran insha Allah ta'ala bal'inaan waliin ilaalla hanga sagantaa saniin wala garrutti nageenya rabbii keessa nuuf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.